Viidiyoo kana keessatti kan nuti ilaallu cross product or vector product kan jedhudha. Mee fakkeenya kanarraa yeroo kaanu find cross product or A cross B jedhee nu kenne A irratti kan nuuf kenname 4 in the I direction plus 7 in the J minus 6 in the K. B irratti 2I minus 5J plus 7K nuuf kenne. Mee cross product isa gaafa hojjennu kana jalqabumaa maatiriksi fayyadamna. Amma A cross B kanarratti akkas goona. A irraa kaagatiitiif jalqaba unit vectoroota isaa fudhannaa. J, K kana booda asirraa A irraa kaagatiitiif 4 jennaa. 3, negative 6. Inni itaan immoo 2, negative 5, positive 7. Kana booda I fudhanna. I jennee dalgaa kanaaf irraan gadii kana dhiisnee warra kana fudhannaa. Isaanis 3 minus 6 minus 5 7dha. Amma immoo J kana negatiiva goonee fudhannaa. J kanarraan asii gadi dhiisnaa. Dalga kana dhiisnaa. 4 fi 2 negatiiva 6 7 fudhannaa. Kana booda K fudhannaa plus K jennee asii K gadi kanan dhiisnaa. Kana dhiisnaa warra kana fudhannaa. Isaanis 4 3 2 negatiiva 5 4 3 2 negatiiva 5 fudhannaa jechuudha. Kana booda diiterminaantii 2 by 2 hojjennaa jechuudha. Diiterminaantii maatiriksi keessatti yookaan maatisii keessatti akkuma beeknu A yoo ta'e B, C, D yoo jennee diiterminaantii isaa gaafa barbaannu A times D minus C times B dha jechuudha. Kan hir'isu kanaati. Kanumarraan kaaneetu isa kanas akkaataa kanatti hojjennaa jechuudha. I qabna. Kana booda 3 baay'isuu 7 21dha. Negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 6 negatiiva duraan negatiiva qabna turre kun poozitiivadha. Negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 6 30 poozitiiva 30 ta'a. Negatiiv J 4 baay'isuu 7 28 hir'isuu 2 baay'isuu negatiiva 6 negatiiva 12 negatiivni poozitiiva 12 ida'uu K irratti immoo 4 baay'isuu negatiiva 5 negatiiva 20 hir'isuu 3 baay'isuu 2 6 jechuudha. Kana booda 21 hir'isuu 30 negatiiva 9 I 9 minus J irraa immoo 28 ida'uu 12 40 plus K irraa immoo negatiiva 20 26 kana booda A cross B jechuun vector A cross B jechuun 9 in the I direction minus 40 in the J direction negatiiva kun asiitii 21 hir'isuu 30 negatiiva waan ta'u jechuudha. Plus 26K. Kanaafuu A cross B keenya deebiinsa kana ta'a. Mee akkasitti erga hojjenne akkamitti check goona? How we check? Check gochuudhaaf kan nuti gargaaramnu vector C fakkeenyaa fi vector A isa kana yoo ta'e B'n kana inni nuti arganne kun immoo vector C jennee vector C kuni perpendicular to boozii kanaa ta'uu qaba. Cross goonee kan nuti argannu perpendicularii lamaan isaaniitiif perpendicularii ta'uu qaba. Dot product keessatti viidiyoo darbe yookaan dot product yeroo ilaalle keessatti maal jennee A dot B wal qixa 0 yoo ta'e
A fi B'n perpendicularidha jenne. Kana keessatti immoo A cross B'n walqixa C yoo ta'e C dot B yookaan or C dot N maal ta'uu qaba? Lammaan isaaniiyyuu walqixa 0 ta'uu qabu. Deebii isaa biran 0 kan kanaas 0 ta'uu qaba. Kanaa achi deebii nuti finnee dogoggora ta'a jechuudha. Mee kana check gochuudhaaf yookaan C fi B C dot B hojjennee ilaallu yookaan immoo C dot A hojjennee ilaalla jechuudha. Check gochuuf yookaan mirkaneessuuf. Mee deebii argannee asitti barreeffannu dhiifama iddoo kanatti minus 20 minus 6 kan jedhu iddoo kanatti minus 26 ta'a. Iddoo kana minus 26 qabna. Mee asitti yeroo barreeffannu kana check gaafa goonu check gochuufi A dot C walqixa 0 yookaan B dot C walqixa 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaa achi deebiin keenya sirrii miti. C'n yoo maal ta'e A cross B'n keenya yoo C ta'e A dot C walqixa dottii gaafa jennu AX CX plus AY CY plus AZ CZ. A dot C AX in afur qabna. CX minus 9 qabna. 4 times minus 9 plus AY in 3 BY in minus 14 plus AZ minus 6 CZ minus 26 deebiin keenya maal ta'uu qabu? 0 nuuf ta'uu qaba jechuudha. Sirrii yookaan deebiin nuti arganne check gochuu kun 0 nuuf ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kana yeroo jennu A dot C walqixa 4 baay'isuu negatiiva 9 negatiiva 36 arganna. 3 baay'isuu negatiiva 40 negatiiva 120 negatiiva 6 baay'isuu negatiiva 26 poozitiiva 156 arganna jechuudha. A dot C keenya walqixa negatiiva 36 ida'uu negatiiva 120 negatiiva 156 ida'uu 156 kuni meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaaf yoo deebiin keenya inni jenne sirriidha. Kanaan check goonaa jechuudha. Mee fakkeenya kan biraa dabalannee cross productii kanuma irratti goolabna. Waan salphaa argatiteef waa'ee cross productii kana booda haaraa ta'uun qabu viidiyoo kana booda jechuudha. Kanaaf mee fakkeenya tokkoon dabalanna. Mee gaaffii kana ilaallee ittiin xumurraa. Vector irratti akka kanatti nuuf kennee B irratti akka kanatti nuuf kennee kan inni nu gaafate find A cross B dha jechuudha. Kana yeroo jennu maatriksii diiterminaantii akkuma silaa fayyadamna. A cross B maal ta'a? I J K jenna. A tu dursa 4 minus 3 2 minus 8 3 negative 9. Kana diiterminaantii fayyadamneetu kan hojjennu. Kana booda maal goonaa? I kana fudhannaa. I jennee akkas warra kana fudhannaa jechuudha. Negative 3 2 3 negative 9. Amma immoo J negative goonii fudhannaa. J yeroo fudhannu immoo tarree kanaaf tarree gadii kana dhiisna. 4 negatiiva 8 2 negatiiva 9 plus K jennee tarree keenya irra jiru kana dhiisna. Warra kana fudhannaa 4 negative 8 negative 3 kana fudhanna.
Kana booda diiterminaantii hojjennaa jechuudha. Gaafa diiterminaantii hojjennu diiterminaantii 2/2dhaan hojjenna. Kana booda diiterminaantii gaafa hojjennu I jennee cuftuu keessatti negative 3 times negative 9 27 minus 3 times 2 6 minus j 4 times minus 9 minus 36 minus 8 times 2 minus 1 6 ta'a. Kun deebi'ee poozitiiva ta'a. Plus k 4 times 3 12 minus 8 times 6 negative 8 times negative 3 negative positive 24. Kana booda I 27 barreessuu 6 21 negative j 36 negative 36 ida'u 16 negative 20 ida'u k 12 hir'isuu 24 negative 12 ta'a. Kana booda a cross b walitti beekataa 21i minus times minus positive plus 20j plus minus 1 2 k argannaa jechuudha. Kana arganneerra. Check gochuuf immoo dot productii isuma silaa fayyadamna. Akkuma viidiyoo yookaan example amma darbe irratti agarree A, B fi kana C'tti yoo fudhannee kun sirrii ta'uunsaa maaliin mirkanaa? Maal ta'uu qaba? A dot C'n walqixa 0 ta'uu qaba. Kana malee B dot C'n walqixa 0 ta'uu qaba. Maaliif? Perpendicular to both lamaan isaaniitiif. Amma fakkeenyaaf vector A akkas yoo ta'e vector B'n immoo akkas yoo ta'e vector C'n lamaan isaaniitiif perpendicular kanaa wajjinis akkas perpendicular ta'uu qaba jechuudha. Kun sadaffaa akkas dhufee jara kana wajjin 90 digirii uumee perpendicular ta'uu qaba. Kanaan mirkaneeffannaa jechuudha. Kanaafuu mee A dot C walqixa 0 yoo ta'e akkasitiin mee mirkaneeffachuu fi A dot C walqixa AX CX plus AY CY plus AZ CZ A dot C walqixa AX CX AX keenya 4dha CX 21dha 4 times 21 plus AY keenya minus 3dha CY 20dha plus AZ 2dha AZ 2dha CZ minus 12dha 4 times 21 A dot C walqixa 84 plus minus 3 times 20 minus 2 times minus 12 minus 24 jechuudha. A dot C walqixa 84 hir'isuu 60 negatiiva 60 hir'isuu 24 negatiiva 84 kanaafuu walqixa 0 ta'e jechuudha. 84 akkas ta'a. Kanaafiyyuu A dot C arganne kuni sirriidha jechuudha. Kanaan cheekgoona cross productiin kanaaf nu fayyadaa. Unit vectorii keessatti gaaffilee baay'ee hojjechuudhaaf cross productiin baay'ee nu fayyadaa jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo keenya kana kan warratti xumurree